daawwattoota kiyya isin wallahi isin malee nam tokko qabuun maaliif kabajaa naa qabdan jaalala naa qabdan niin beeka anis wallahi san daraniin isinii qaba kabajaa isiniif jecha waan fedhiniin dhaba fatiyaa miidhame mana keetitti deebi'u jette wallahi isiniif jecha niin miidhamaniin deebi'a mana kiyya keessa haa miidhamu yeroo dhibba takka haa miidhamu yoo isin natti aaruurra isin natti aaruurra deebi'eetiin haa miidhamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdanii jirtanii jajjabaatanii ashama harka bunii jechaati kunooti isin dhufeetiin jira anaa dhufu jecha wallahi kunooniin jira alhamdulillah rabbil alamin hordoftoota kiyya galatooma ulfaadha rabbi umrii isin adeesu ono fatiyaan isin dirra jettan kalees video isin dhufeetiin ture akkano gantuma arabaasin jira garuu arraantana waa takkan dubbachuu as bahee hordoftoota kiyya wallahi namni hedduun itti artanii jirtanii akka natti artanis niin beeka garuu dhiifama naa taha inshallah yeroo gabaabduu keessa ilmaan kiyya biraniin deebi'a akkasi waadaan isin seenaa yeroo gabaabduu keessa ilmaan kiyyatti niin deebi'a niin galaa jechuu kiyya akkasi hordoftoota kiyya arraantana video tokko argatne hedduu video sanaa ajaa'ibsiiste videoon san kamaalitti yoo jettanii kaa'ililli marti waa lama dubbachuu as beerra kaa'ililli marti dhageeffadhu ililli ati jaartii baarii malee haadha ilmaan kiyyaati miti dhageessa maal ta'uu fi wabii fi hamzaan bira fidii jetta hin qaanfattu yoo barbaade bahar qabaatti atummaan nakkootuu jiin isa yaammadhu sammirga keeti garuu ilmaan kiyya anaa lubbuun jiru ilmaan kiyya addaan baastani sigee baaris maal ta'uu fi wabii fi hamzaa sibira maal godhan wabii fi hamzaan fidizee jettu kana xiqqoon qaanfattu ilmaan kiyya anaa jiru anaa lubbuun jiru ammarraa addaan abaasuu eegaluu deemta yoo dhimma baharraa qabaatte baharuma yaammadhu mirga keeti bahar keeti yaammadhu ammoo ilmaan kiyya dhimmaati ilmaan kiyya na bira fidii jettuun hin qabdu dhimma baharraa qabda malee ilmaan kiyya irra dhimma hin qabdu inshallah garuu daawwattoota kiyya aniin tun jiraadheetiin ilmaan kiyya dhiisee biraa deeme du'aafuu ilmaan ni dhaban yoon du'es na dhabani rabbiin ittiin godhin malee garuu arraantanaan lubbuun hin jira alhamdulillah rabbil alamin lubbuun jiraadheetiin biraa deeme hibatti biraan deemne xiqqoo boota niin deebi'a ilmaan kiyyatti niin jira waan dubbii ajaa'ibaan itti garuu anumaa lubbuun jirtu akka arkus ni beekti haa agartu jettee dubbisanis jette ilmaan kiyya jirutti addaan baastan ilmaan lameen fudhatan fidii na bira gandaa rabaa fidii gurguddoon manaa teessu maal jechuun maal irraa qabdi dhimma maal qabdi ilmaan kiyya dhimma qabdu baharra dhimma ilmaan kiyya keessa waan isii galchee ni unjiru ilmaan kiyya waa'ee ilmaan kiyya dubbachuu bira hin geenyaati waa'ee ilmaan kiyya dubbachuu hin geenyaati duruu ilmaan waa'ee ilmaan asoo eegalte ilmaan na bira fidii maal dhaabbaddu dhaabadduun sin jaawwal hedduu keessa kuttee jirta garuu suuta ejjedhu yoo suuta ejjetan qoree nama jirtu jettu oromoo suuta ejjedhu bakkeen jiru hunooti hordoftoota kiyya ganduma arabaan jira alhamdulillah rabbiin naman darbu dhugaadhaa bakkeen jiru nam tokko hin beeku ijoolleen keenyaa hin beektu bakkeen jiru bahar dhiisa ijoolleen keenyaa hin beektu bilbila sin kaasu nama tokko jala kaasutu hin jiru maaliif hin kaasa bilbila duraan hin barbaadu jechaati nama hundaan dawwalchitee waan barbaachisu sin qabdu ifis waan dawwaltuuf hin qabdu bilbila diigdamee hojii jirtee dawwalteen kaasu an bilbila garuu ilmaan kiyya dawwalaaf ilmaan kiyya bilbilaaf nin dubbisa alhamdulillah kalas ammas ilmaan yoo hin dhufne ilmaan hin ergaa maarreen godaa بدل ilmaan kiyya as keessa akkana godhurraa yoo ergitera naa wayya maaliif qalbii takkaan anis qalbiin homaa qalbiin wayyootti yoo ilmaan kiyya biyya naa galan alhamdulillah maaliif biyya namaa keessa rakkatan biyya isaanii yoo galan ahli keessa jiran haadhaaf abbaa kee bira ummaatee bira yoo galchites akkuma nama na bira jiruuti biyya namaa keessa rakkachurraa biyya galanii akka fedhan haa jiraatan tanaanis na sodaachisu tanaan baara tanaan fatiyaa uleen godiniif biyyattiin galchaa boru 15 keessa
alhamdulillah ilmaan kiyya naa galan biyya isaanii galan biyya haadhaaf abbaa isaanii galan rakkoon qabu dhageesse rakkoon qabu akka biramoo ililliin dhiisuu ilillii akka dhiisu akkana godhatta wallahi ana akka ilillii dhiistuuf akkana godhachuutti hin jiru ilillii fuute yeroo lamaan fuutu takkuma fuute jaartii teeti garuu wal beena ilillii akka dhiisu ilillii dhiisii hin jenne obboleessa ililliin jaartii teeti hada manaa feete dhiisii hin jenne ani nan tuqinaa qofaan jenne tuqaa qofaan barbaadu nagaan ilmaan kiyya keessa mana kiyya keessa haa ta'u tuqaan barbaadu ilillii maalirraa dhiista jaalattee fuute maalirraa dhiista wajjin sinaa bulcha san jaalattee fuute har'a dhiisii waan hin jiruuf hin qabu akka biraammoo ani dhimma hin qabu dhimma ilmaan kiyyaati hedduu warreen nat bilbiljutanii dhiifaman bilbila isin jalaan kaafne akka balloofaa akka bayaanfaa isin jalaan kaafne maaliif nin harka bilbila keessan isin jalaan kaafne dhiifama naa ta'a waan hin kaasne yeroo biraan isin hima na bilbilu jirtanii harka bilbila keessan ani nama jalaa kaasu ayyaani fi afiizaa qofa nama biraa jalaa kaasu jiru isaanuu ifiifin itti bilbilu jira maaliif dhimma kiyyaafin itti bilbila ijoolleen kiyya isaan malee beekan gizimata akka takka deema waan akkanaa godhaaf jechuuf isaan bilbilee dhaamsan itti dhaama kabiraamoo kaasutti hin jirrin harkaa garuu bilbilu jirtan nama hedduu natti illee laariina dhiifama naa ta'a fatiyaan duraan akkanaa miti amalaan maaltu si jijjiiree maal jechuun himaltani jaaladdeeti miti warra hedduu ati baalagummaa manarraa si baasee warra jechuun jirtanii jirtanii baalagummaa ta'us garuu ani baalagummaa fi miti kamanarraa beef rakkabeetiin beemanarraa baalagummaan nan baasne akka biraammoo karaa ilmaanii yoo deebne ilmaan dhugaadhaa yeroo fete waatti fidda ati dhiiran hin beekaa duraanuu waa'ee tajaajila ilmaan hin beektu ilmaan kiyya garaa na balleessuu yoo fete viidiyoo ilmaan sagalee waraabdee gaddiisesan garaa na balleessuuf hamzaa kiyya nin beeka akka inni iyyu akka inni halkan malee irraafne nin beeka omaati miti yoon du'es du'aafuu na dhabani garuu alhamdulillah nin jira lubbuun hin jira ittiin deebi'a ilmaan kiyya inshaallah biizinillah xiqquma hanguma haala mijeeffadhu du'aafuu ni dhabani alhamdulillah immoo lubbuun hin jira nin deebi'aaf ilmaan kiyya omaati miti inshaallah ni dabarti guyyaantu dabruuf teessi inshaallah biizinillah kana waan dhageessisuuf hin qabdu ani guyyaa deebii barbaadanii deebi'ee yeroo gabaabaa keessa deebii keetii sin eeggaddu baar deebii ilmaan kee keessatti sin eeggaddu boruu yoo nakaastiin hin deebi'e iftaan yoo nakaastiin hin deebi'e ilmaan kiyya bakkeen irraa dhaquun qabu dantaa ilmaan kiyyaafis nin deebi'an mana kiyyatti maaliif anaatti ilaallate ilmaan kana hanga garaan na gubachuu jiru anaaf beeka hanga guyyaa lameen kana hanga keessa jiru anaaf beeka nyaadde dhugutti hin jiru gacci sirriif naaf fudhatu maaliif yaada qalbiin isaan bira ni jirti akka jaani oromoon garaan dhalee sareedhaa jira dhugaa garaan dhalee saree haati dhaltee sareedhaa akkuma hundatti maaliif garaan siin danda'u nyaati natti gururriibni naaf fudhatu garuu obseeti inshaallah malee rabbiin obsa naaf haa dabalu akkasii gama biraatiin dhugaa keeti akkuma ati jetteetti waan jettes ni gootaan hin beeka garuu garaa ilmaaniin galfadhaasan irra naa wayya yoo galfatte ilmaan kee dhugaa rabbi irra naa wayya galchitu ilmaan kee biyya abbaa keetitti galchita rakkoon qabu biyya namaa keessa rakkachuurraa biyyuma abbaa keessa yoo galchite irra naa wayya naafu tun wanti hin barbaachistu irra galchitu irra wayya sanaanuu siin deeggara gama ilmaaniin galchaa kana siin deeggara garuu intala tana ilmaan kiyya isii biras naan geessinan ilmaan kiyya irra dhimma hin qabdu isin wabii faamsaa naafiti maali isin maali si heerumte malee ilmaan kiyya irra dhimma kan qabdi isin xiqqoolleen qaanfattu isin bakkee tana yoon geesse duruu bakkee tana geesse ilmaan naffiti ilmaan kophaa dhiste ilmaan kiyya isii addaan babbaasa ilmaan kiyya rabbiinuu addaan hin baasu inshaallah addaan baan ilmaan kiyya
لمن في لمن مناتان مالي سين مالي في سيتي سين إن كان فتوتي كوك زي كذا طلباتي مالي في سيتي سين جارساس فرت ولا الماني سنين فرت جتتي تكمو كان فتو نمني سيد بتلين جران سيد بتشوم بربادو غارو ilmaan kiyya harka fudhadhu ilmaan kiyya dhimma takkan qabdu maal godhuuf gandaan bas bira fidaa'u maaliati ninjira barad ninjira insha Allah alhamdulillah ninjira lubbuun ninjira hanga lubbuun jiru ilmaan kiyya balbalaati jirtu baan insha Allah tana yaadin tana fatiyaanin cabsaddaa jettee yaadin tana ani ilmaan kiyya taban danda'u tuqaa ilmaan kiyya danda'u ija kiyya ilmaan kiyya tuqaa isaanii danda'u garuu suuta deemi jaarsa sidisne gara ilmaan kiyya moo balbala ilmaan kiyya qarqara ilmaan kiyya hin bahin achumatti isaan achitti siyaa baasu daawwattoota kiyya isin wallaa isin malee nam tokko hin qabu'an maaliif kabajaa naa qabdan jaalala naa qabdan niin beeka anis wallahi san daraniin isinii daraniin isinii qaba kabajaa isiniif jecha waan fedhin hin dhaba fatiyaa miidhame mana keetitti deebi'u jette wallahi isiniif jecha niin miidhama niin deebi'a mana kiyya keessa haa miidhamu yeroo dhibba takka haa miidhamu yoo isin natti aaruurra isin natti aaruurra deebi'eetiin haa miidhamu dhageeffadhu amma dura nama dhibba takka ililii nuuf dhiisii ati numataa ililii nu dhiisii jechuu ture garuu ani sitti illee qajeelchuu miti anuu harkaanuu sin dhiisu garuu kabajaan baa kabajaatiin seen baaliif jechaan si dhiise maaliif waan hin dhiisee hunaaf beeka isaaf jechaan si dhiise silaa bakkee jirtu dhufanitti akka shunkurtaa si cicciran maaliif hin si dhiise kabajaa baaliif hin si dhiise kabajaan baa kabajaate sin seen kabajaate seete amma immoo jette karaa ilmaan kiyya dhufte ilmaan na bira fiti na bira haa ta'anii atummaan kun na bira jirre zaahir bayti yoo dhufu sagaatti atummaan kootu ji ilmaan kiyya dhimma qabdu akkasi dammaqi tamam namni maaliif na dhiisee maal natti hin dubbanne dubbii na barbaadaan hin beekan fatiyaan waa'ee kee dubbachuutti hin jirtu dubbachuullee barbaadu waa'ee kee aanaa faati akka nama waliin beeknetti silaa dubbachuu biraadde qaatan dubbadha waa'ee keeti garuu dhimma sitti hin qabu dubbachuullee barbaadu akkasi akkasuma taatis qusadhu waa'ee kiyya waa'ee bultii kiyya waa'ee ilmaan kiyya siin galchu fatiyaa deem barbaadi fatiyaa fi yaaddeeti fatiyaa ka'ii barbaadi intalli naayima akkana barbaadutti situ wallee ajajetti kannaan si'a ka'ii dhaabbaddu rafii simaatu ajaja dhiiroo fatiyaa ka'ii barbaadi ati sila fatiyaa cinqamteetti dhuguma nama rakkatte waa fatiyaa yoo barbaadde malee ani mana sanitti zigaara akkanaa dhis hin fakkeeffatin fatiyaa ati ni beekta fatiyaa ka bira teessee jechi jetteen sani ta biraa miti fatiyaan har'a maal si mul'atte moo har'a sitti tolte waa'ee fatiyaa soof fatiyaa hin gaddar ija quba kaayuu deemte sani jaarsa kee ni nirumaan irraa hin dhaluu barbaada akkumatti irraa dhaluu jirtu jettee quba na kaayuu keessa ija har'a moo sitti tolteen si'a fatiyaa maal jaarsa waliin qabaannaan maal si fakkaate jaarsa waliin qabnaa malee waan biraa waliin qabnaa nafaati har'as boorus beeki jaarsa nu tokko malee anafatti tokkummaa hin qabne tokko ta'u kun nan dhiyaannu nafaati achumatti tanummaan dhaamsa si dhaamuu barbaada gama baaritti yoo dabrees bahar akkasi ilmaan agartee yaa fatiyaa Usmaan waan taa'uun jirtu narkeetiin jira ganaa agarre maal agarte guyyuma lamatti ammata lama seete guyyuma lamatti maal gartee mee guyyaa lama duruu mataan no ilmaan nadarani kafna godani ay guyyaa lama immoo sanuu ka ijoolleen si bira jirtu ka ijoolleen si gargaaru jirtu faqat dalagaa dhufanii waa manallee sirraa haranii waa godhanii deeman yeroo itti mijaa'e mana arabaa jiran gaa yeroo hunda mijaa'uuf namni guyyaa lamatti maal agarte baati lamaatti sadii yoon taa'e akkam ta'u deemta
ilmaan dhiste walii ala galuu deemtaan se'a waliin dhiste walii ganneete guyyuma lamatti akkanan jira gaa waggaa meeqa guutuu ati guyyaa lama ka dadhabdisan waggaa dheeraaranii akkasumatti siillee dandee ilmaanis dandeetiin jiraachuu jira siisaa akkuma ilmaanitti bar sisoosabaa jiraachuutti jira waggaa meeqa guutuu arra si mul'atte injiina daawwattoota kiyya dhiifamallee naata noomaan nama dubbisa isas akkuma daa'imaa sanitti sossobee akkasi jiraachuu turre dhiirti sossoba barbaaddi namoonni beekna dhiira sossobanii suutaa akkasitti hojii bulan akkasittiin akka ilmaantiin sossobee si hojii jiraachuu ture ati immoo guyyaa lamatti dadhabee jettee jettee ol baate ayyee ji'a lama yoon taa'ee akkam ta'u deemta alan jiru kunoo akkuma agartutti manaan jira alhamdulillah maal rakkadhista akka qabu enga dara rogita arra marre serka maqaa ergimaa isi galatoom ilmaanuma kiyya quba qabaadhu tiyya nagi'a ilmaaniif jecha miidhama waan biraaf jecha miidhama akka fedhe ta'us numan jira inshaallah ani miidhamus ilmaan kiyyaaf jecha miidhamu jira ani miidhamu ammas rakkoon qabu tiyya miidhamuun kiyya rakkoon qabu ani beelee ilmaan kiyya sanii yoonaa nyaatan quufiya falas akkasuma namni dhalee ni beeka namni dhalee garaan dhalee ni beeka arra naa yaaddee waan si barbaachisu maara waan takkan barbaadan alhamdulillah rabbil alamin bakka hin jirus mana harka dusni nyaata dhabus ni lissa rakkoon qabu maaliif ani rakkoon qabu gama sanii ilmaanuma kiyya nageetti haa ta'u gama biraatiin tatanaa rakkoon godinaatis inshallah daawwattoota kiyya isin wallahi isin malee nam tokko qabuun maaliif kabajaa naa qabdan jaalala naa qabdan niin beeka anis wallahi san daraniin isinii qaba kabajaa isiniif jecha waan fedhin hin dhaba fatiyaa miidhame mana keetitti deebi'u jette wallahi isiniif jecha niin miidhama niin deebi'a mana kiyya keessa haa miidhamu yeroo dhibba takka haa miidhamu yoo isin natti aaruurra isin natti aaruurra deebi'eetiin haa miidhamu hedduu natti aaru jirtan niin beeka natti naariin dhiifama naa godha inshallah yeroo gabaabduu keessa isiniif jechaan deebi'a ilmaan san keessatti ilmaan homaan ta'an numa jiraatan homaan ta'an garuu badala isin natti aartan badala isin namatti mufattan obboleeyyan kiyya qaqqaali wallahi isiniin kabaja isiniin jaaladha qaalii teessan biraan kutu nama hedduu deebii ammaan ta'an hojjetan niin deebi'a wallahi isiniif jechaan dhabaa hunda haa miidhamu haa rakkadhu niin deebi'a mana san keessa saniifuu dhiifama naa ta'a inshaallah yeroo gabaabduu keessa banatti niin deebi'a afaanuma naa jiru malee ani ilmaan kiyyarraa turus hin danda'u garaan nan teessisu garaan inshaallah yeroo gabaabaa keessa hin deebi'a isinitti dheeradhe dhiifama naa ta'a isiniin jaaladha isiniin kabaja umrii naa dheeradha akkasi daawwattoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh